Ani abdi nugusun jedhama GDF irraa kan ba'e baqattoonni biroollee kan dhingadaman hidhaa Beenwaalid irraa bahan jiru isaanillee gargaartuma ijoollee baqattoota Oromoo kanaa waanuma qaban irraa waliin nyaachuu jira. Jala jirra galmoofnee jirra nuti keessumattuu yoo ani gara biyyoota carraa sadaffaa argachuudhaaf karaa GDF wayii hoteela isaanii nu fudhatanii turanii waggaa tokko achi keessa nu teessisanii erga waggaa tokko nu teessisan. Ani abdi nugusun jedhama GDF irraa kan ba'e baqattoonni biroollee kan dhingadaman hidhaa Beenwaalid irraa bahan jiru isaanillee gargaartuma ijoollee baqattoota Oromoo kanaa waanuma qaban irraa waliin nyaachuu jira. Jala jirra galmoofnee jirra nuti keessumattuu yoo ani gara biyyoota carraa sadaffaa argachuudhaaf karaa GDF wayii hoteela isaanii nu fudhatanii turanii waggaa tokko achi keessa nu teessisanii erga waggaa tokko nu teessisanii booda isin gara magaalatti baatanii karaa magaalatti nu hordoftanii keessiin keessanii jiru biyyi keessan nagahaadha biyya dimokiraasiidha jedhanii dhiibbaa fi hacuuccaa hedduu nurraan gaalee sabsaateef biyyoota kanneen biraa deebinee nuti Oromoonni. Duba amma dhukkuba kanarraa ittisu akkamiin ittisaa jirtanii gargaarsa hoo nyaata hoo dinagdee hoo akkamiin argachaa jirtan? Nuti gargaarsa waan arganne tokko hin jiru yoo inni irraa karaa dhukkuba kanaatiif rabbiin nu eegu malee wantuma ittiin dhufee nu hin qabnu wannu mallee funyaan itti godhatanillee nu hin kennine. Kanaafiyyuu yoo inni hankaan nu gargaarre waan saantiba xiqqoodhaan bitamuu nu gargaaruu danda'a jedhee waan dubbatu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu nuti manuma keessa dhokannee ijoolluma harkaa nyaachuu jirra hanga ammaa. Amma ibsa guyyaa har'aan tanaa UN'n Liibiyaadhaa baase keessatti namoonni 300 hagehan namoonni siviilidhaa akka du'anii jiranii fi namoonni 150 akka naannoo sanarraa godaananii jiranii fi gargaarsa fayyaadhaa nama 25,000 akka laatee jiruu fi maallaqallee nama 42,000 akka gargaarsa maallaqa kannee jiru. Kana ibsa har'aan tana baase keessatti UN'n Liibiyaadhaa baasee jira. Gargaarsi inni baase jiru kanarraa wanni isin dhaqqabe hin jiru? Waa tokko hin jiru. Kijiba isaaniiti maqaa keenyan daldalatanii ittiin jiraachuu jiran. Isaan fooqii ijaarrachuu jiran, makiinaa konkolaataa ittiin bitachuu jiran, maqaa baqataa keenya gamtaa Awurooppaatti galmeessanii maqaan keenya achi jira. Maqaa keenya mallee minuutti ta'u isaan faayidaa ofiitiif oolchachuu jiran. Gama kiyyaan faayidaa isaan irraa argate tokko hin jiru. Baqataan biraallee akkuma baqataa keessummaa maalummaa isaanii waan beekuuf gargaarsa irraa argatan tokko hin jiru. Hanga ammaatti waan nu gargaara hin jiru. Daataan keenya achi jira, bilbilli keenya achi jira. Maal keessa jirtan jedhanii nu gaafannee kanaafiyyuu wanti isaan nu gargaara hin jiru. Kijiba isaaniitti maqaa keenyan baqataa Itoophiyaatiin daldalachuu jira. Akka baqataa Oromoo naannoo san jiraatutti dhaamsi ati uummata Oromoo keessattuu dhaabbilee Human Rights irratti hojjetan hiif dhaamtu maaltu jira hiriidhaan siif kanna? Carraan ani isaaniif dhaamuu qabu carraa tokkoffaa duraan dursee rabbiin qabnaa rabbi nu haa gargaaru uummata Oromoo saba bal'aa iddoo addunyaa hundatti faca'anii rabbi haa gargaaru kan kologaltummaa irra rabbiin isaan haa gargaaru jedha. Lammaffaa caasa wanta nan dubbachuu barbaadu Oromoota biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa jiran fi koomunitii Oromoo akka karaa UNHCR biyya Liibiyaatiin dhiibbaa irratti nu godhanii gargaarsi akka nu kennamu akka lubbuu keenya baraaran ijoolleen keenya gargaarsa dhabanii kunneen gara bahaaraa jiran bishaan irra jiran. Bishaan deemuudhaaf deemanii too markabni dhabamee bahaara mana hidhaa keessa jiran gariin isaanii. Kanaafiyyuu lubbuu Oromoota isaanii gargaarsa akka godhaniif akka gargaaran akka karaa UNHCR Liibiyaatiin Jenevaa irratti dhiibbaa nu godhan kana dhaamuu barbaada. Namoonni amma qarqara bishaaniitti argaman namoota hagamta kan ta'an? Namoota gara 200-300 ta'u Itoophiyaanonni. Akkam nagaa fayyaa keessatti jedha ni Yuusuf Tamaam jedhama. Godina Baadee aanaa Dallumannaa irraa dhufeera. Tole rakkoon amma dhukkuba amma guutuu addunyaatti namoota hubaa jiru kana irraa akkamitti if baraaraa jirtan? Suni akka jechuun akkaataa eegumsaa akkuma gaariidha. Ijoollee UN irraa baatee jira. Deemee gara magaazina Xakkaamaa hidhamnee achi gara dhufnee jira. Beenwaalid irraa gara dhufnee zaawiyaa dhufnee bootaa UN zaawiyaa jedhamtu jirrayyuu achi bakka gara biraa deemuu hin dandeessan jedhanii gara wannaan dhufee adde gara hoteelaan dhufee achirraa deebine waraqaa nu kennanii asuma keessa turaa ganuun fala tokko sinii goonu furmaata tokko sinii godhuu hin dandeenyu jedhanii ijoollee Oromoo immoo baay'eedha. Ijoollee Itoophiyaa gara Itoophiyaa deebitan malee furmaata tokko hin qabdan waan tokko carraa tokko hin qabdan ijoollee Oromoo ijoolleen Itoophiyaaf nu jirutti jechuun furmaata hin qabdan jedhanii
asbaanee amma immoo jechuun akkaataa eegumsa dhibee kanaatiif jecha dukkaana jiru waan dalagaa jiru mara cufanii gara manaatti deebineetuma akkanatti jechuun akka dhibeen kun hin babal'anneef jechuun nama fagumatti addaan gara turree jiraachaa jira rabbiin waa tiksu jedheetu.